keessatti baddee ayyuun maal taate baddee amuuni ayyuu balaa rangee moo rakkoo rangee moo maal taate ayyuun quba qabdaayi ayyuudha dawwaltee beektanaan jettanii ijoolleen dhugaa viidiyoo ganamaa jalatti ijoollee baay'eetu na gaafachaa turtanii ijoollee 3-4 hin taanetti fakkaata dhugaa rabbii viidiyoon ganamaa gadhiise jalatti hedduu na gaafachaa turtanii gaaffii keessanii fi deebii isinii fideen jira ayyuudha dawwaleen jira ayyuu dawwalee gaafadheetiin jira rakkoo tokkoyyuu hin qabdu fayyaa isheetii rakkoon ishee rakkoo bilbilaati rakkoo silkiiti malee rakkoo biraa hin qabdu silkii ishee jalaa badee jira akkuma beektanii isinillee viidiyoo irratti dubbattee jirti anillee telegiraamiidhaan dubbiseen dadhabee isiniin jedhee isin viidiyoo namaa ganumaatti hin dhaggeeffattan malee isinitti mee jira kodheen gadda ayyuunii telegiraamiidhaan dubbisee hinjirtuu jedhe amma immoo bakka isin na cinqitanii jennaan koomentii jalatti ajaja keessan guutee daqee gaafadhe jira kaardii guuttadhe galgala kana ganama kaardii ergadhe dafee naaf hin dhumne galgala kana kaardii guuttadhe dawwalee gaafadhe rakkoo tokkoyyuu hin qabdu nagaa isheetii fayyaa isheetii rakkoon ishee bilbiladha kanaafitu viidiyoo dalaguu dhiiste malee homaa tokkoyyuu yaaddeenaa isiniin jedha sagalee isee banu sagalee isee yoon bane immoo sin amma ittiin daldallatti naan jettu sagalee isee ittiin viidiyoo waraabbatte ittiin guddachuu fi ittiin feemasiif naan jettanii na arrabsitu barrakkoo keessantu kana silaa sagalee isee ittiin waraaba anatti ayyuutti na naasaakko isin garuu yoon sagalee isee waraabee ittiin guddachuuf ittiin maal ta'a yoon ittiin guddadhee iyyuu dhugaa rabbii isin naaffaatutu ijoollee tokko qaxiifata malee biyyi wal guddisaa hun agarree akkatti warri soddaa walii wajjinii wal ta'anii garasii garanaa viidiyoo waraabee nagarree abirishii faaruuttaa kan agarree zarii isaanii warra buttaa jaraa walitti qabanii ijoollee buttaa jaraa nagarree akkasaatti viidiyoo hojjetan isin maal ta'an badee rakkoo maalii qaba rakkoo maalii qaba ooni ittiin guddadhe na arrabsitu malee sagalee ishee nan maxxansuure na arrabsitanii isintu na erge bara walla na ergitanii kaatanii wannoo na jala deebitanii waan dubbatan haala xiqqoo ishee isinii bana baay'ee miti xiqqoo isinii bana na jala deebitanii waa dubbatanii na lammata yoo isin ergaa na ergitan isiniin naqwaan dhugaa akka ijoollee ishee ergaa na ergitanii lammata isiniin naqwaan ergaa na ergannaan isintu na erge bara dhugaa lammata isiniin naqu isinii bana xiqqoo ishee sagalee gadi qaba maaliif muuziqaan ishee kilaaskaaliin ishee waamu acee irra jira aceen immoo koppiraayitii qaba beektuba ofii koo dhaggeeffadhee ol kaasa ayyuu akkam nagaa akkam fayyimaa jira nagaa ani haadha kootuu fi dhamaaf badde haadhoo koo akkam nagaa galata rabbii akkamati jirtu akkamee nagaa jira maaf badde miidiyaa kana nagaadha miti bilbila kootu badeessanii sinan deebi'aa bilbila amma bitadhutti wayyoo malee kana achi nagaadha miti wuyi nagaadha isin bilbilatu haattuu na jalaa fudhate maarree argeen ture telegiraamiidhaanis immoo sitti barreessee akka inni bade bare telegiraamiin fayyadamu yaa walitti badatu minuut waan hundi wayyoo ganaan bitanne kaasilkii bitanne ganaan bitata bakka kanaachi nagaadha miti rakkoon hin jiru haadhoo kolokoo naguma fayyaadha eshi bakka rakkoon hin jiru ani immoo ijoolleen koomentii jalatti si ayyuu barbaadidhanii na cinqaniiyyuu ijoolleen hordoftoonni koo ayyuu barbaadinaan jedhani wayne kanumaa kan bade ijoolleen nan dhufa eshi bakka ageessanii isintu na ergan keessaan gaafa dhugaa ofii keessan koomentii keessan tokkoon ol baasee maxxansa ofii keessan ergitan la ofii ergitanii kaatanii sagalee ishee maa maxxansitee naan jedhina dhugaa akkanatti sodaadhe lapheen nan ikkifatee yaa rabbii kiyya wallaahi lapheen itti dawwalu sagaleen itti haasa'a malee takka daayirektiin dawwalleef wallaahi takka daayirektiin dawwalleef sagaleen an telegiraamii itti haasa'a goota fakkaadde gaafan itti dawwalu wallaahi lapheen dawwaluu hin dawwalu lapheen nan ikkifatee wallahi waan sodaadheef hin beekne sodaadhe isee bichaa miti annan sodaadha wallahi nama nan sodaadha dhugaa rabbii sanamma sirraa iyyuu miti annama yoo namni natti dhufe hin dubbisu waan bakka sitti bukkee darba sodaadhe dhugaa rabbii
sinjet yo nama dawwalu di demo nakumattu maaliif ijoollee baay'een hin jaallatu waan ta'eef dhugaa rabbiin illee hedduu jaalladha hedduu kabajaa an bagnatti tolti an dhugaa rabbi isa sinjettu kanan jaalladha dhugaa rabbi hedduu tokko jaalladha cinqafeen illee telegiraamitti barreessaa ture tiktookitti barreessaa ture hin argine silkiinsi akkuma badee jiru bakka isatti argitire sen lafatti argituun qabdu wayyo silkii lama jira ambarasi sase nama viidiyoo waanti ulaama kuni iPhonein kuni garabi matana nyaate iPhonein kun amma cufamee ta'a matana nyaate naan lafa kaa'e garabi kanatti sin fayyadamu kana soofumaan bite yeroo duraa isheen ammatti viidiyoo waraabaa jiru kuni na didi na hojjechuu didi duraani isatti viidiyoo waraabaa jiru fi iPhonein naga'a baqaaroon biyya galuu minaamin jedhee bitadhe iPhonein maal godha happy gannaa buusu didi happy tiktokii waraaba hindi didi waa ta'u insochu happy bira irratti buusu waan ittiin editingi godhu nannabe editingi isa godha hin buusa editingi hin buuseera irratti fakkaatan jira editingi isa ittiin godhan buuseera isa buusee isa ittiin viidiyoo tolchanis buuse garuu happy tiktokii dalagu buusuu didee cumarraniin kana bitee gaafan kana bitu immoo masaan argatteen hojjette seen kun duraan na didde walla duraan na didde seen ammatti viidiyoo waraabu kuni duraan na didde gaafan kana bitu hin hojjette curatti dhiise lama kaa'e dhugaa rabbeetu silkiin kun lamman jiru ayyuu rakkatti inshaallah torbee lama booda nan galaa nan bitaa fi amma mana kanaa bahuudhaa fi damoosa kiyya arbii fudhadha arbii miilanaa 30 gaafa tokko fudhadhaan damoosa arbii hin deemu ani mana jaazaan jibba gabeettani kanatti iyyuu waggaa ja'a iddoo tokkicha taa'ee obbolaan kiyyootu jiranii obboleettiin kun jirti ishee bukkeen naqaa arbiin deemu amma galmee sanbata guddaan naqa sanbata duraan deemaase arbii dhaqee manan bulu kamisa dhaqee manan bulu jimaata dhaqee manan bulu sanbata duraa dhaqee mana bulee sanbata guddaa galmee deema sanbata guddaadhaa fi dafnoo hojjaa duraa banaadha waan ta'eef amma kana asan ta'a shaqaalaan bor dhufti amma sarratanyaan bor dhufti sarratanyaa see dhuftutti hojii argisiisi naan jedhanii waan ofii keetii hojjechaa turte hundaa itti nu argisiisi naan jedhanii arbii si geessina naan lakki arbiin deemu rakkatinaati sanbata guddaa nageessaan jee hin jaalladhu mana taa'u wallahi mana jaazaan jaalladhu dhugaa rabbi isan biyya kana dhufe mana jaazaa mana tokko galee mana tokko bahee daayirektii asuman gale mana tokko waggaa lama hojjedhee waggaa tokko hojjedhe achi beennaan guyyaa tokko buleen mana kaa dhufe isan mana kaa dhufe gara riyaadiitti ol hin baaneen gara magaalaatti ol hin baane baadiyyaa muka keessaa kun waggaa ja'a guutuu hojjedhe amma deemuu kan sanii fi inshaallah qidaamee nan deema sanbata dhaqee hin galmaa inshaallah birriidhaan hin galmeessu jedhanii isaan birriidhaan galmeessanii dhaqee galmaa'ee yoo guyyaa 3-4 basimaan kun adeebee basimaa godhee nan galaa jechuudha Itoophiyaa yoon inshaallah wanda galee bitee fi gala dhugaa osoon hin galin hin bitatti taanaan ayyuuni bitee fi gala jechuudha silkii dhugaa rabbi bitee fi gala silkii bareedduu ishee silkii kaameraadhaaf ta'u ilaalee fi nan bitaaf dhugaa rabbi bitee fi gala inshaallah dheengaddumaa asitti nimne nan bitaaf sinin jedhe bar nan bitaaf yoo isheen hin bitatini amma galutti isheen hin bitattu taanaani bitee fi gala isheen hin jenne an viidiyoo namaan dhaggeeffattan malee isinii ani bitee fi gala dheessunumoo yaadan qaba waan ta'eef rakkoon qabu nan bitaa fi rabbiin nagaa galchu du'aa na godha okay du'aa argo ishee silkii baay'een harka jira sayyootan kooti illee nan bitaa moobaayilii kana moobaayilii sayyuu kooti sayyuu karaa abbaa manaa kooti ijoollee nama lama jira isaaniif nan bitaa isaanis yeroo biyya laa ba'e saniin bitanii waadaa galeef tokko dheengaddan bitee ergeef warra waadaa galee fi waadaa guutaa fi dhiiseen gadu waqaanyiidha dhugaa nan qaanaa ofii koo dhiisa malee hin dhiisu dhugaa rabbii sayyootan koo lamman isaaniitii hin dhiisu nan du'e ka wallaahi ofii koo dhiisa maa waadaan galee fi yeroon biyyaa ba'e dhugaa waadaan galee uffatan bitu san bitaaf moobaayilii jaallatu bitee fi gara dhugaa uffata wal argi bitee fi gala uffata bituun hin ulfaatu kaargootu ulfaata abbaate Itoophiyaa keessaa bitaaf yoo ta'e kanaachi moobaayiliin bichaan bitee fi gala. Ani uffata fuudheen galula uffanni kwaalitiin biyya keessaa irra namni uffata naaf iddanii fuudheettanii namni tokko kanan komanne dhugaa rabbiin uffata fuudheen galu maaliif anu isheen irraan xalabadhee beeku ani uffata isheen irraa kanas ganati taa'aa hin ta'uu isaan beeku
uffata fuudheen galu uffanni kwaalitiin biyya jira jennu gaa rabbi maaltu na rakkise kaargoo isaatti kaargoon isaa widdiidha abboo yoo xiyyaaraan galee yoo birrii yoo xiyyaaraan galee kiiloo 43 miti yoommoo mana hidhaatiin galee kiiloo 27 qofadha aboo uffata narraan laalinaa gaa'oo sayyootan koo firoottan koo iyyoo gaa ta'e biyyuma keessaas ni bita malee hin ta'u ani fuudhee galaan jiru isa kaan kanaan dura ergadhe ani garuu kanaan dura kaargoodhaan hin galchee amma immoo waanuma kafiifan bitadha waan ta'eef uffanna gurguddaa bituun hin jiru dhugaa rakkoo bar rakkoo guddaa silaashiyeen irraan isin idachaasa maalan godhare rakkoo dhabar galuu isaan rakkoodha yaa bunna manni bu'uun nama dhibatanii dhufuun nun dhibne bituun nan dhibuu galchuun na dhiba rakkoo bar garabbi nan komatinaa gadiifama naa godhaa dhugaa